Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii koo hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessani, akkamiin turtani. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoositiin irra deebiitiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Egaa akka barsiisaa mana kiristaanaa keenyaatti waqtiin amma keessa jirru kun tibba du'aa ka'umsaa yookiin immoo samoona tinsaa'ee jedhameetu beekama. Samoona tinsaa'ee yookiin immoo torbeen du'aa ka'uu kun egaa akkuma beekamu akka yeroo soomiiwwan garaagaraa waqtii kana keessa soomiin dhuunfaa hin danda'amaayi. Soomiin dhuunfaa hin kennamaayi. Nam tokko gaabbii dhuunfaa isaa gaabbee soomuu sagaduu danda'aayi yaada jedhu yeroo baay'ee karaa mana keessaa yaadanuu ka'aa tureef deebii itti laannaa. Inni biraan immoo yoo tibba du'aa ka'umsa kana guyyaa 55f soomni sagan hin danda'amu yoo ta'e yoom immoo soomuuf sagaduun eeyyamama kan jedhu isin mana keessaa yaada nu kaastan itti daballeet deebii kana itti laannaa. Waaqayyo hunda keenya nu haa barsiisu, hunda keenya nu haa gorsu. Hunda dursa hordoftoonni Dogmaa Tuubii chaanaalii kana sabiskiraayibii fi sheerii laayii gootanii sagaleen kun lallabni kun qajeelummaatiin obboloota keessan bira akka ga'uu fi ga'ee keessan akka taphattan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisaa. Egaa namoonni baay'een yeroo waqtii soomiin keessaa ba'u kana yookiin immoo soomiin hiikamu sooma dhuunfaa keenyaa sagaduu dandeenya, fudhachuu dandeenya, soomuu dandeenya, gaabbii galuu dandeenya jedhanii namoonni nu gaafatan jiru. Dhimma kana bu'uurumarraa ilaaluutii fi jechi Oromoon mammaaku tokko jira. Allaattii nyaachuu barbaadan sololiyaa yookiin gogorrii ittiin jedhu. Libalaatu yaassabu jigiraa qooqilaatuwaan akkuma jedhamu kanarratti egaa namni baay'een waqtii soomiin jiru otoo soomuu danda'u soomii dhiisuudhaan, otoo sagaduu danda'u sagada dhiisuudhaan, otoo kadhachuu danda'u kadhannaa dhiisuudhaan erga soomiin kun keessaa ba'e immoo soomuu danda'aayi, sagaduu danda'aayi, kadhachuu danda'aayi, gaabbii galuu danda'aayi jedhanii gaafatan jiru. Yaanni kun anaatiif namoonni maaliif akka isaan gaafatan, maal barbaadanii sa'aatiin bal'aan yeroo soomii yeroo gaabbiitti gallu utuu jiruuti waqtii amma akka mana kiristaanaatti sooma dhuunfaa keenya akka soomnuun eeyyamamne kana keessa namoonni maaliif soomuu, namoonni baay'ee sagaduu maaliif barbaadan kan jedhu. Egaa qulqullichi Salamoon macaafa ogummaa boqonnaa 3 irratti gaafa ilaaltan samiidhaa gaditti lafaatii olitti wanta raawwatamu taasifamu hundumaatiif waan hundumaatiif yeroo qaba jedha. Nyaanni yeroo qaba, dhugaatiin yeroo qaba, boqonnaan yeroo qaba, dhalachuun yeroo qaba, du'uun yeroo qaba, hojjechuun yeroo qaba, boqochuun yeroo qaba. Hojiiwwan biyya lafaa kanatti hojjennu keessaati wanti hunduu yeroo qaba. Fakkeenyaatiif guyyaa halkan, halkan guyyaa, bonni ganna, ganni arfaasaa, arfaasaan birraa ta'uu hin danda'u. Hunduu dabareessaa qaba. Egaa akkuma beekamu manni kiristaanaa tibba faasikaa kana waa'ee du'aa ka'umsa Kiristoos waliitiin duunee kan turre hojii keenya. Kiristoos waliitiin du'a keessaa kaane du'aa ka'umsa Kiristoosin lubbuuwwan hedduun Addaamirraa kaasanii amma Kiristoositti awwaalamaa turan boqonnaa kan itti argatan, hidhamanii kan turan kan itti hiikaman, rakkatanii kan turan si'ool keessatti dhakkachaa dhiphachaa kan turan, barri gidiraa barri dhiphinaa sun darbee barri fayyinaa barri wangeelaa sun bu'uura'ee dhiiga beelada danuutiin
aarsaa dhiyeechaa ture. Gosoota midhaaniitiin aarsaa dhiyaachaa ture. Namoonni bakka badii isaanii balleessaa isaanii aarsaa gosa beelladaas ta'e bineensaas gosa midhaanis dhiyeessaa turan sun hafee Kiristoosiin bilisummaan keenyatti lallabame bilisummaan akka jiraannuuf Kiristoos bilisummaa nuu kenne. Bilisummaan akka deddeebinuuf bilisummaa nuu kenne. Waqtii itti gammannu kanatti sooma sagada mataan isaa gaddadha. Macaafa Daani'el boqonnaa 10 irra gaafa laaltan ani Daani'el torbee 3 keessa gadda keessan ture. Boo'icha keessan ture, boquu cabseetan kadhachaa ture. Wanta nama macheessu cooma afaan koo hin seenne. Daawitis kana dubbate. Waqtii amma gammanne waa'ee du'aa ka'umsa Kiristoos itti faarfanne waa'ee du'aa ka'umsa Kiristoos itti lallabnu malee waqtii itti gaabbii gallee yeroo gammachuu kanatti boonyu gaabbii dhuunfaa keenyaa akka gallu manni kiristaanaa seera kana hin hojjenne jecha. Kanaafidha hundumaatiif yeroo qabaa. Soomaaf yeroo qabaa. Sagadaaf yeroo qabaa. Nyaachaaf yeroo qabaa. Dhugaatiif yeroo qabaa. Boqonnaatiif yeroo qabaa. Jiruutiif yeroo qaba jedhee Kiristoos waan hundumaa yeroo sa'aasaa eeggatee akka hojjetamuuf kan inni taasise kanadha. Abbooliin keenyas guyyoota 55 sana soomin dadhabaa turre guyyoota yeroo itti boqonnaa argannuu fi yeroo itti foon keenya gaddite sun Kiristoos ka'uusaatti itti gammaddee Kiristoosin waaqeffattu kana keessatti sooma dhuunfaa keenyaa fudhachuun seera qabeessaa miti jecha. Yookiin immoo manni kiristaanaa keenya hin eeyyamtu jecha. Otoo soomuu barbaanne, otoo sagaduu barbaanne, otoo kadhachuu barbaanne guyyoota dabarsine 55 keessatti boo'uu, sagaduu, gadduu, kadhachuu, sagaduu, gaabbii galuu hin dandeenye. Yeroo baay'ee namni keenya maaliif faallaa ta'a? Nyaadhu gaafa jedhamu hin sooma yoo ta'e, soomi gaafa jedhame hin nyaata yoo ta'e, ka'i gaafa jedhame hin ciisa yoo ta'e, ciisi gaafa jedhame hin dhaabata yoo ta'e, hojiiwwan amantaa hojjennuuf namni baay'een hojiiwwan afuraa keessatti faallaa ta'a yoo ta'e, kun seeraa fi heera akka hin taane asirraa fi baruun beekuun barbaachisaadha. Waqtiin soomaaf sagadaaf nuu kaa'aman jiru. Waqtiin nyaataaf dhugaatiif kaa'aman jiru. Seera kana dhaabanneetu, seera abbooliin keenya tuma irra dhaabanneetu lallabnas barsiisnas malee ofii keenyaa kan ta'e seera adda ta'e, seera abboolii keenya irraati adda ta'e kan hin qabnee fi seera abboolii keenyaan kan deddeebinu ta'uusaa asirraatii beekuun barbaachisaadha. Maarree gaamma guyyaa 55f soomni hin kennamu yoo ta'e, hin soomnu yoo ta'e, hin sagadnu seera akkatti hojjetame hin jiru yoo ta'e, namoonni kana kaasan maalirraa ka'anii dhuguma soomuu, sagaduuf, kadhachuu fidhan immoo ergama isaan qaban ergama maaliiti? Gaaffii isaan qaban kun gaaffii lubbuu isaanii yeroo baay'ee namni baay'een manuma keenya keessa taa'ee amantaa ortodoksii keessa taa'ee amantaa ortodoksiif dugda ta'u jira, garaa ta'uu dhiise. Haala qindeessuu karaa mijeessuu dhiisee gufuu ta'u jira. Kun hubannoo natti hin fakkaatu. Kanaaf egaa namoota amma soomii gaafattan kun waqtiin soomii waxabajji yookiin saneen guyyaa 55 booda waan eeyyamamuuf akkasatti hanga sanatti maaliifan sooma, akkamittan sooma, akkamittan cubbuu koo himan, akkamittan yakka koo badii koo irraa qulqullaa kan jedhu san ammumaa qabamee itti qophaa'ee barnoota keessumaa ammoo hanqinni ijoollee keenya arabaa jiru. Namni gaabbii galaaf gaabbii kan galtan, namni waanuma gaafatuuf kan gaafattan, otoo isiniif hin galin namoota ilaaltanii namoota hordoftanii deemtan abboolii gaafachuudhaan, abboolii irraa barachuudhaan,
abboolii duukaa bu'uutiin itti deemuun hin danda'ama. Maarree amma yeroon keessa jirru kun waqtii gammachuu, du'aa ka'uun Kiristoos, qalamuun hoolichaa, dhiigni hoolichaaf nu ganname, dhiigni akka nyaannuuf akka dhugnu kenname kun kan gammachuu waan ta'eetiif yeroo misirricha itti kabajaaf galata galchachaa jirru waan ta'eef guyyoonni 55 kun hin soomamanii itti aanee soomni duukaa bu'ootaa kan jedhamu jiru. Guyyaa 55 booda soomni galu soomni eegalu kun immoo duukaa bu'oonni kan sooman gaafa ta'u kana gaafa bira geenye kan soomnu gaafa ta'u namoonni baay'een immoo kana biratti waqtii sooma labsii sooma dhuunfaa soomuun hin danda'amu seeruma mataa isaanii qabatanii akka fariisotaa seera kan cabsan cimsan yookiin immoo wagaa xabaaqii kan jennu san. Ani kanan jedhe malee seera koo malee ajaja koo malee yaadan kaa'e malee yaadni nama biraa hin ta'u. Anumatu barsiisaadha, anumatu beekaadha, anumatu faarfataadha, anumatu seera mana kiristaanaa beeka kan jedhan immoo jiru. Garuu jarreen kun seera mataa isaaniitiin kan deddeebi'an, seera dhuunfaa isaaniitiin kan deddeebi'an, seera jabeessitoota yookiin immoo wagaa xabaaqota warra jennuun mana kiristaanaa keenya keessa jiru. Kanaaf amma sooma sanee kana keessa ammumaa qabnee barnoota nuu kennamuu qabu, gorsa nuu kennamuu qabu, lallaba nuuf lallabamuu qabu. Akkamitti akka soomu, akkamitti akka saganu, maal akka himan, maalirraa kaanee akka himan, maal jecha akka saganu, akkamitti cubbuu keenya akka himan, umurii waggaa meeqarraa kaasnee cubbuu keenya yakka keenya akka himan, balleessaa akkamii himannee kam dhoksine, cubbuu dhoksuun hin danda'ama, kamtu gaariidha, kamtu gaarii miti kan jedhu san adda baasnee ifatti waqtiin himachuu dandeenyu sun dhufaa jira. Baay'ee miti guyyaa 55 jechuun qophaa waqtii amma soomin hin jirre kana keessa sooma du'aa ka'uutti labsinu Kiristoos itti faarfannu kana keessa sooma dhuunfaa keenya akka soomnuu fi seerri mana kiristaanaa nuuf hin eeyyamamu kan dabarree seera mana kiristaanaa dabarree soomuu sagaduu hin dandeenyu seera abboolitiin gaditti jechaadha. Manni kiristaanaas kanuma kan isheen nu barsiistu. Kanagaa gaaffii yeroo hundumaa gaafannu maal gaafachuu qabna, maal gaafachuu hin qabnu, maal beekuu qabna, maal beekuu hin qabnu, maal barachuu qabna, maal barachuu hin qabnu kan jennu san asumaa qabnee hubannee amantaadhaan deddeebi'uun barbaachisaadha. Gaaffiin gaafannu immoo gaaffii jireenyaaf ta'u hubannoodhaaf ta'u malee akkuma shakkaa gaaffiin kaane gaaffiin barbaachisne gaaffiin gaafatamne gaafanna yoo ta'e kunis barbaachisummaa akka hin qabne beekuu baruun barbaachisaadha. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u, nu haa turu, nagaatiin tura. Yaada akkasii gaaffii akkasii warreen qabdan ammas koomentii jala nu kaa'uu dandeessu. Gaaffiiwwan isin rakkisan yoo jiraatan irratti mari'annee deebii bal'aa akkuma kanaa kennuu dandeenya. Waaqayyo isin duukaa haa ta'u. Guddaa galatoomaa, ulfaadhaa, horaa bulaa deebanaa, baga geessan baga wajjumaan nu geenya.